كون سجل راديو ولا سمدا أمتاتي سجل راديو ولا سمدا أمتا مدق مجو جوتتي كركور سجل صدم الرجل كبي الدنيا بالوني إيتوف وجا أفرفرتي بلمجون إدو بالمتي والأرجوف مرتي فتي ترتي كم برنا مرصدق دمي لما فايوتو كوبيستو وانشيشا بيتي كوليتا إيشيا كانتات كاتوريدام dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Wal'aansa Madaa Ummataatiin. Ji'an beekamiin guyyaa isaatii wajjin bara dabalatee kan beekamuu fi yaalamiin qophiilee irraa wajjin an Aliyyi Arab yookaan Islaahuddin Arabi. Iccitiin Maammadoo fi Faaxee jalaa baatee nu qaqqabdee jirti nu faana tura. Baasaan baasee dalagaa nu baase tokko waa hedduu nutti hasaasee waswaasaan nu dhamaasee fira fakkaatee gurran nu hasaasee iccitii nu keessaa harcaasee dhaqee raadiyoo keenyaaf gabaase jedhan. Warroottan addunyaan dayde keessaa Maammadoo fi Faaxeen TikTok Facebook irraa gurra walowwisuun rakkoof saaxilamuu isaanii obbo Shabakaan nuuf addeessaniiru. Akka Shabakaan jedhutti janaa isaanirraa jawwaala meeqatu oowwee ayisiin gubatee bade jechuun Shabakaan dubbii dhugaa ifoomse. Warroottan garee quraanaa keessaa maqaa Shabakaatiin bahaadhaa jirtan hundallee ta'uu baatan baay'een isaanii oduu sobaatiin akka bahan dura bu'aan paartii Shabakaa janaa oduu mamii hin qabne himaniiru. Akka manni janaa immoo fi miseenjaraa himanitti warroottan garee quraanaa yookaan markaza keessa gadi hin teenye mala isaan baasan caalaa rabbiin torban samii gubbaa akka isaanitti mala baasuuf jiraatu miseenjaraa fi imoon ija imimmaanitiin raadiyoo keenyaaf eeraniiru. Akka adde imoon jettutti maqaa Shabakaatiin namoonni hedduun osoo sobatti hin yaadin sobuun rakkoo garagaraatiif akka saaxilamuu jiraatan adde imoon akeekkachiiste. Warroottan irratti barachaa jirtan warri zoom irratti baratu akka isin hin caalle jechuun dura buutuun immoo adde achidiin dubbatte. Walfalmii imoo fi zoomiditti godhame keessatti imoon baay'ina namaa zoomirra qabaachuun dhaadattullee zoom akka moohuu hin dandeenye viidiyoon yookaan fuula jawwaala irratti harfii barataa dhibdee barataaf ifoomsuun obbo zoom adde imoo sodaachisuun dhagahame. Wal dorgommii tiiktookii fi feesbuuka gidduutti godhanteen tiiktook 210 feesbuuka mo'atee galchuun obbo Laayitiin tiiktook nuuf ifoomsaniiru. Wama adraaka maa TikTok Maammadoo fi Faaxeen akka ilmaan haadha abbaa malee guddatanitti naamusa dhabuudhaan saalfii takka malee waan argaa dhageettiin tolle hojjechaa jiraachuun dhagahame. Eegaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee raadiyoo miidiyaa Wal'aansa Madaa Ummataati. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata hanga oduu biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa deebana.